Rabbi engadda sindubisuudhaaf yaadee jennaan hin mijanne ture. Networkiin nu rakkise har'a yoo danda'ame mee maaltu deemaa jira naannoo keessanitti? Naannoo kam jiraattu? Kibba Bahaa Oromiyaa. Gidduu kana namoonni Oromoo baay'een hidhamanii hidhaan waggaa dheeraatti murtaa'e kan jedhu odeeffannoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa dhageenye tokkotu jira. Namoonni kun illee mana yaalaatti geeffamanii akka hin yaalamnee fi warri dhukkubsatan mana yaalaa deemanii akka isaan hin yaalamne mootummaan ittisee jira kan jedhutu jira. Maaltu jira mee bal'inaan nu ibsitaa? Sagaleen kee xinnoo hin faffagaataati itti nuuf fufi. Akkuma jette wanni amma kibba bahaa Oromiyaatti yookaan godinoota Baalee lameenii fi Arsii lameen nuti ta'aa jiru waan Oromiyaa bakka biraatti ta'aa jiruun adda miti haa ta'uuti malee kan dhiyeenya kana akkuma bakkoota hedduu Oromiyaa irratti namoota namoonni adda Hacaaluutiin wal qabatee hidhamanii jiru, tafsiira muddamaatiinis wal qabatee hidhaman jiru, kan akkanumatti immoo miseensa dhaabaa kana adda bilisummaa Oromoo ta'uu qofaaf namoonni hidhamanii jiru. Haa ta'u malee namoonni hidhamanii yakka tokko qabaatan immoo akka samiin itti gaafatamuun yakka kanaan seeratti dhiyaachuun biyya seera qabduu fi mootummaan bulchu keessatti waan maaddeffatan. Haa ta'u malee badii malee ilaalchaan daakaatti sabboonuma namni qabuun nama adamsanii walitti qabanii immoo achittuu immoo rakkisuun mirga hidhamaan tokko qabu gochuu fi dhiisuun akkasuma immoo yoo dhibaman immoo yaaluu dhiisuun reebuun gaafa barbaadan waajjira poolisaa bulchuu gaafa barbaadan immoo mooraa waraanaatti geeddaruu haaluma kanaan dhiyeenya kana godina Arsii Ona Zuwaay dugdaatti namoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Ijoolleen miseensota dhaabaa ta'an akkasuma dura taa'an aanaa sanii kan waajjira dhaabaa ture waajjira caccabsanii saamanii isatti hidhan Huseen Uttuyyuu jedhama. Hiika kana dhibee sukkaaraatii fi dhiibbaa dhiigaa akkasuma qaba. Nama kana yaaluutti danda'e isa qofa miti namoota saddeetisa waliin yaalatti dhiyeessuu didanii manatti yaalamnaa maatiin nu yaaluuti yeroo jedhanis maatiidhaanis akka yaalamne dhorkanii kanatti dararamaa jiran. Bifuma wal fakkaatuun Baalee Qeerroo Muhammad Usmaan jedhamu yookaan Callaa jedhama. Isa kanas guyyaa ayyaana Irreechaa yeroo darbee kan qabame Finfinneetti qabanii fuudhanii Baalee bahaa magaalaa Gimbiitti mooraa waraanaa tursiisanii reebichi hamaan irratti raawwatamee achi boodas waajjira poolisaatti deddeebisanii ammas waajjira poolisa magaalaa Gimbiitti argama. Kana qofa miti. Alamaan Finfinnee miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irraa qabanii magaalaa Shaashamanneetti amma kan mana sirreessaa keessatti dararaa argaa jiru. Namoonni amma murtoon itti darbe jennu murtoon dabaa itti darbe kun namoota 11 walumaa gala isaanii waggaa 4 irraa haga waggaa 18 murteen itti darbe. Namoonni kunneen ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee namoota sabboontota Oromoo ta'an namoota Oromummaa isaaniitiin boonan kana walitti funaananii addatti immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo walitti funaananii murtiin dabaa kun kan kennan. Amma ati eessarraati kan nu ergaa kana nu laachaa jirtu? Arsii moo Baalee? Arsiirra jira nama gaafatamummaan akka dhaabbati qabu godinoota darbaan irratti waan ta'eef iyyuu godinoota hundaayyuu isin ibsaa jiru. Ayye.
Ayyee galatoom hedduu galatoom. Namoonni kudha tokkoon waggaa afuriitii amma 18 itti murteessan kun ajjeechaa Hacaaluutiin wal qabatee warra hidhamaniidha naan jette. Ajjeechaa Hacaaluutiin wal qabatee namoonni kun amma gaa Baalee Farsii irraati. Kaanillee kan Finfinnee keessatti qabamellee jira naan jette. Maaltu ta'e yeroo sana hirmaannaan isaanii maal ture? Mana matu kapan ni ga? Mana matu jadi kena jalur kan aja kami sama tayenua atau mungkin kesati bisa sana orang kamate betul terberati sebelumnya lau namanya jalur aja terasi ada atau kerja orang tapi alam betul terberati mormita lagi kita tu wan makanan orang kamate gara rapor hokar terberati ka ture kanan wal kapsi jani di kan kesar ka kabanjet tu mitiga amma isan wal kapsi jani sabab sabab betani Jensot ada semua orang ada tamsu warra atul ada malle wanni namoonni kun namoota waggaa 70 jaharra amma waggaa 24 keessatti argaman namoota kana keessa nama hokkara san keessatti ta'ee hirmaachuuf kun dandeenyelle hedduu jira jechuudha. Kita kan yoo laaltu sabboonummaa Oromummaa ajjeesuu sabboonummaa Oromummaa irratti duuluudhaaf yaalii taasifamne waan Hacaaluu ajjeesuu yookaan waliin eeggamu jechuudha ta'e isa waliin qabatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni kun egaa yeroo sana hokkarri naannoo keessanitti ta'e ture kibba lixaa Oromiyaa Arsiidhaaf Baalee keessatti bakka sanatti hokkaratu ture moo haala kamiin qabaman yeroo sana ammas immoo maaltu irratti dhiyaateeti ragaan maal irratti qabameeti amma kunoo jaarsa umrii isaanii waggaa 70 keessa jiranaan jette jaarti umrii isaa waggaa 70 waan tokkollee nama ofittuu umriidhaan nama jaareedha waan isaanitti yakkan kun waan fakkaatu miti. Waan fakkaatu miti. Namoota kana qofa miti beekta hogganoota dhaabaallee hogganoota paartii siyaasaa kan biraallee ajjeefamuu Hacaaluutiin wal qabsiisanii namoonni miidhamanii jiru. Haa ta'uutii fakkanaa immoo akkuma jette Oromiyaa guutuutti jechuun hin danda'ama gaa hokkarri ta'ee namni Hacaaluu ajjeesee nu haa ibsamu gaaffiidha Oromoon kakaase gaaffii Oromoo kana gara fincilaatti yookaan gara jeequmsa biraatti jijjiiranii gaaffii mirgaa gaafate uummanni waan kana jalaa jijjiiranii gaafa namni ajjeefamu aga qabeenyi hedduun babbaduutti namni gara akkasitti miidhaan kan seene ture. Haa ta'uutii namoonni kun namoota waan sanitti qooda fudhatanii jettee ulaaltu jaarsi waggaa 76 ta'ee qeerroo waliin yookaan waan biraa waliin yookaan qaama waan sanitti injifachuu sochii. Yeah. Hello. Bilbilat berat segera galaa jiran siya. Hello. Tinaafu fi. Tinaafu fi. Kanaafuu kara murtii amma dabala namoota irratti murtii akkuma waa waliin qabannee fi waa waliin fakkaannee jechuudha. Wanni amma ta'e kun murtoon ittiin kennamellee ajjeechaa Hacaaluutii waliin magaalota keessatti jeequmqumamee fi qabeenya bakka isaanii waan kanaan wal qabsiisanii bakka bakkatti kadaan himannaa irratti dhiyeessan. Kun mootummaan ilmaan Oromoo manadhaa keessatti dararuudhaa fi hidhuudhaaf jireenya isaanii balleessuu akkasumas immoo siyaasatti akka Oromoon hin hirmaanne siyaasa wal dorgommiin keessa jirutti Oromoon akka hin hirmaanne qofaa isaan dorgomuuf jecha waan godhan fakkaata. Miseensota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan isaan dararaa jiraniif kana fakkaata. Egaa xabuma siyaasaa keessaa baasuudhaaf fakkaata. Garuu kan nama gaddisiisu ilmaan Oromoo
kaleessas akkuma kana bara jireenya isaaniitti murteessaa turanii namoota baay'eedha kan manadhaa keessatti miidhame kan harka miilli irraa cite ni jira kan akka Kaffaaloo Tafarraa Afaan akkasumas immoo kan achi keessatti illee du'een hedduudha. Waama kanatu itti fufee jechuudha haala ammaa mul'atu kanaanii waggaa 4 amma waggaa 18 Oromootti murteessanii eenyuun amma kan daddacha kam kana murteessu yakka kana kan ilaal qoratee waan kan murteesse eenyu? Isaan immoo kan itti murteesse waajjira mana murtii godinaati kan jedhanii haa ta'uuti daddacha kibbaa bahaa Oromiyaati daddacha kibbaa Oromiyaati kan Reeyye asallaadha jechuudha. Shaashimannee Shaashimannee irratti jechuudha. Kan Baalees kan Arsii Shaashimannee irratti moo? Kan Baalees kan Arsii Shaashimannee irratti itti murteessanii? Arsii godina Arsii lixaa keessaa fuudhan amma namoonni 11 kun godina Arsii lixaa keessaa aanaalee garaagaraa irraa warra funaan kan aditti godhamee kan Arsii bahaatitti bakka biraatti hidhamanii jiru asallaa dabalatee ona bu'aa guddaa dabalatee kan Baaleettis magaalaa Baalee Roobee Goobaa Gilnii akkasuma magaalota garaagaraa irratti murnaan hidhanii jiru kan itti murtaa'inidha amma warri kun warra murtoon dabaatti kenname jennee kan ibsaa jiru malee kan itti murtaa'in kan mana sirreessaa hin geenne kan mana akkasuma immoo mana murtiitti dhiyaatiin ijoolleen baay'ee jiru warra amma maqaa ta'e kan Baale kan Eeroo Muhammad Usmaan jedhamu yookaan Callaa jedhama siin jedhe sun osoo mana murtiin dhiyaatiin guyyaa irreesaa darbee san Finfinneetti qabamee Baalee Gibanumas Baalee ba'acha rakkataa jiru. Bifuma wal fakkaatu namoota hedduu akkasitti qabanii Alijii Muhammad kan jedhamu dalloo mannaa irraa qabanii Goobba dalloo mannaa irraa ammallee fuudhanii Awaash Bishoolatti bakkoota garaagaraa naannessanii akkasitti hidhaa jiru. Dararaan kun bifa garaagaraatiin bakka garaagaraatti raawwachaa jira jechuudha. Akeekni isaa ammoo akkuma sila ati jette adda bilisummaa Oromoo filannoo keessaa yookaan dorgommii siyaasaa keessaa baasuu Oromoo siyaasaan ala taasisuu taa'anii guddaan isaan qabatan kana jechuudha. Kan dabre qofaa miti waan amma itti deemamu marii biyyoolessaa jedhan keessatti illee namoota waan kanarratti nu dura dhaabbatan jedhan adamsuu yookaan immoo hirmaachisuu dhoorkuun waan amma irratti waliin argaa jirru jechuudha. Karoorri isaanii guddaan Oromoo fi Oromoo marii siyaasaa keessaa yookaan hirmaannaa poolitikaa biyya kanaa keessaa ala taasisuudha. Wanni biraa tokko siin jiru. Egaa nama gaddisiisa beektaa Oromoon nuuf darbee jedhee qabsaa'ee dhiiga isaa dhangalaasee garuu bu'aan qabsoo keenyaa bu'aan qabsoo Oromoo as gahee jira. Wanti Oromoodhaaf jijjiirame hin jiru gaaffiin Oromoon gaafate hagammaatti wanti deebame hin jiru ittumaayyuu booda deebisuu akkasumas immoo darara Oromoo irraa dhaabuurra darara Oromoo irratti deebisanii dachaa meeqaan irratti fe'anii jiru. Yeroo itti sirni bulchiinsi Tigree nurraa ka'eera dhee uummanni gammadutti bulchiinsi sirna nafxanyaa sirna gita bittuu Aatsee Oromoo irratti deebi'ee haala kanaan itti fufee jira jechuudha. Kan Oromoodhaaf dhaabbate hin jiru. Golee Oromiyaa mara keessatti waan kanatti deemaa jira. Oromiyaa lixaa keessattis faannoo warra jedhaman Xalayii Amaaraatiin dhugaan sanyii uummata Oromoo irratti deemaa jira. Bakka garaagaraa keessatti isin biratti immoo hidhaan hammaatee deemaa jira. Egaan Oromoon maal godhee akka kana keessaa bahu irratti itti yaaduu danda'u nurra jira jechuudha akka Oromootti. Amma namoota waggaa 4 amma 18 itti murtaa'e kana maqaa isaanii of biraa ni qabdaa?
Mee maqaa isaanii nu dha'uu dandeessaa? Jaarsi waggaa torbaatamaa kun gosa taarikuu gosaa jedhama. Gada Basaasaa Irraayi. Ilmi isaa immoo waggaa 40 gosa taarikuu jedhama. Inni itti aanu immoo Ahmad Abdusamad Haji Tufaa, Umaree Tukee, Sintaayyoo Taammiruu, Tamaam Kadir, Abdiisaa Hussein, Muusaa Haji Waabee, Qaasim Muhammad, Ziyaad Muhammad Nuuree, Jamal Maamulee warra jedhamanii jechuudha. Warri itti murtaa'e kun Sintaayyoo Taammiruu tun immoo shamarree waggaa 25 waggaa 16 itti murtaa'e. Nama gaddisiisa beektaa amma yakki isaanii kun Oromoo marratti kaleessas Oromoo fannisaa Oromoo manadhaa keessatti waggaa bara jireenya isaanii guutuu ittiin taphaa bahanii Oromoo irraa wanni darbe hin jiru jechuudha. Argitee giddugaleessa biyyattii keessaallee wanti dhaga'amaa jiru warri finxaalayyeen Amaaraa Itoophiyaan yoo Oromoon hin baddu ta'e jiraachuu hin dandeessu, Oromiyaan baduu qabdi, Oromummaan baduu qabdi kan jedhutu jira. Mootummaan kunillee kanuma imaammata isaa godhatee waan itti fufee jiru fakkaata. Yakki isaan namarratti muran kun uummanni hin beeku. Waan amma isaan Hacaaluun kan ajjeefame Finfinnee keessatti kan ajjeeses diina Oromoo ta'umsaa wal nama gaafachiisu kan isaan irratti yakkanii ittiin uummata taphachaa jiran garuu Oromoodhuma hagarraa kan hidhaa jiru warra Oromoo qofaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa akka sabaatti akka Oromiyaatti itti yaaduun barbaachisaa fakkaata. Waan kun amma waan nutti himtu baay'ee waan nama yaachisudha. Kana duwwaallee akka hin taanedha kan nu eerte. Baalee keessattis Arsii keessattis namoota hedduudha kan amma hidhaa jiru ajjeefamuu Hacaaluutiin wal qabatee kan jedhu kan ati nu eerte. Lakkoofni isaanii hagam akka inni ta'u ni beekama. Namoonni amma mana jiran kun Arsii keessattis Baalee keessattis tilmaamaan hagam ta'uu danda'a jetta? Waa danda'ama. Waan jiru qabaachuu danda'a. Murni isaa ta'uu saboonni biyya kana maqaa ofiitti maqaa saba ofiitti jijjiiruu yookaan ammoo maqaa afaan biyya kana maqaa afaan saba isaaniitiin godhuu yookaan immoo amantii ofii hordofan fuudhanii biyya kanarra kaayuuti warreen akeekkatanii deeman ni jiru. Haa ta'uuti hawwuu danda'an Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo balleessuuf akeekkatuu danda'an waan sidibu garuu adda bilisummaa Oromootiif Oromoo balleessuuf mootummoota biyya kana bulchaa turan hedduutu yaalaa ture. Ofiif badan malee Oromoof adda bilisummaa Oromoo ittuma fufee jiraate borus ni jiraata jechuudha. Haa ta'uuti akkuma ati jette nama gaddisiisa. Hidhamaan hidhamee mana yaalaa argachuu dhabuu, hidhamaan hidhamee reebamuu maalii kana qofaa miti. Hidhamaa mana hidhaatti baasanii kibba Oromiyaatti, lixa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti, bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti waan aadeffatame amma akka sirna amma mootummaan amma jiru kanatti nama itti toluu dhabee, nama akeeka isaanii fudhatee garaadhaaf isaaniif bitamuu dhabe baasanii ajjeesuun waan haaraa miti. Haa ta'uuti akkuma ati jette Oromoon maal ta'uu qabnaa akkamitti akka sabaatti jiraannee itti fufuu qabnaa akkamitti akka sabaatti salphina jalaa bahuu qabna ka jedhu waan Oromoon guyyaa keessatti guyyaa guutuu kenneefi itti wal mari'atee itti waliin jabaatee humna isaa itti jabeeffatu. Inni guddaan diinni Oromoo irratti duulaa jiruu fi Oromoo itti sodaatee Oromoo ajjeesuu, Oromoo hiraarsuu, saamuu fi buqqisuu akeeka itti godhatee inni guddaan Oromootu amma humnaa hin jabaatachaa kaayyoo isaa beekee hoggana ofii beekee kaayyoo isaa jalatti hiriire waan ta'eef kana Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo addaan balleessuudha akeeki jaraa inni guddaan uffanni isaan deemaanii jiranis kana Oromoon ammoo jabaatee daran keessaaf alaan wal hubatee maali namuma wareegame namuma hidhame namuma reebamu qofa miidiyaa irratti dhufnee dhiyeessuu osoo hin taane fala qabsoo Oromoo keessoodhaan waliin haasofnee akkamitti jabaannee fuula duratti deemuu qabna ka jedhu marii Oromootii isa yeroo kanaa ta'uu qabaa jedha.
kanuma gaa wanni guddaan an dhaammadhu garamitti immoo gara kibba bahaa kanatti namoonni hidhaman beekamu ka jedhu gara nama 1,700 turre isaan keessaa yerootti keessaafuu torbaan 3 dabran dura kibba bahaa keessatti gara Arsii bahaa keessatti Baales gara bakka tokkotti namoota hiikamaa ture torbaan 3 dabran kana dura jechuudha. Kanneen hin alatti amma lakkoofsi amma namoota amma jiru nu harkaa wal dha'u malee gara nama 1,000 ol hidhaa jira jechuu ni dandeenya akka kibba bahaa Oromiyaatti. Egaa nama gaddisiisa beektaa namoonni amma waggaa 14 amma 18tti murteeffaman kuni abukaattoon dhaabbateeraa fi abukaattoon waan ilaaleef qaba waan dhimma isaanii dhaabbatee falmeef ni jira. Abukaattoon dhaabbatee hin jirtu dhuunfamaan ofii mormatanii abukaattoon dheeraatiin dhaabni jedhanii akka mootummaatti fakkeessii wayii kan godhan ture. Sanaan ala wanni dhaabbatee mormee fi namoonni kun waan akkanaan balleessine namoonni kun waan kana keessatti hirmaannee jedhanii ragaa ittisaa dhiyeessaa jedhanii ragaa ittisaattis dhiyeeffatanii wanni immoo dhufee ragaan sirnaanis itti ragee wanni kun isaan ilaallata yookaan wanni namni kun keessatti hirmaatee jira si jechisiisus hin jiru. Ammas oliyyannoo lammaffaatiifus silaa kan abukaatoo bitatanii waan qaamni seera silaa muruu hin jiru biyya kanatti yoo manni murtii bilisa si baate poolisatu siidhaa yoo poolisni bilisa siin jedhe waraanatu siidhaa yoo waraanni bilisa siin jedhe akka milishaan danda'a siidhuu mirga akkasiitu kenname waan ta'eef iyyuu qaamatti aanutti nu biratti hin hafin jedhamee jibbaataatti yookaan mana murtiitti aanutti jettuuf sochii akkasiirra jiru. Sanas humna gaafataa dinagdee gaafataa waan sanaanis rakkootu ture. Kanaaf namni dhaabbatee fi waan akkasii godhee hin jiru jechuudha. Nama gaddisiisa. Gaaffii koo inni taanu atiyyuu deebistee oliyyannoo godhaniiru kan jedhus gaafachuudhaafan ture atiyyuu deebistee wanna sana yaalamaa jira kan jedhu kanatti naa kaaste gara fuulduraatti egaa wanti carraaqamaa jiru oliyyannoon carraaqamaa akka jirudha jechuudha kana nu badda. Egaan argitee dhaddacha olaanuttis mana murtii kan olaanaa kan Oromiyaattis kan federaalaattis warri mana murtii gadhiisan illee akkuma jette yookaan poolisiitu gaafa mana murtiitti olaba gadhiifaman poolisii qabee hidhaa waraana qabee hidhaa yookaan milishaa qabee hidhaa akkuma jetteedha. Giddugaleessa Oromiyaatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawut Ibsaa dabalatee manadhaa keessa warri jiran kan akka Jaallabdii Raggaasaa fa'aa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa, Jaalbatti Urgeessaa fa'aa, Daawit Abdataa fa'aa, Lammii Beenyaa fa'aa namoota hedduudha. Yaazoo Kabbabaa fa'aa namoota hedduudha. Amaan Filee fa'aan nama hedduudha. Beektaa mana hidhaa keessatti seer malee kan dararamaa jiranii yakka tokko malee. Amma immoo wanti gidduu kana odeeffannoon dhagahamaa jiru kan hin mirkanaa'in jiru tokko artist Hacaaluu Hundeessaa kan akka ajjeesanii fi namoota bobbaasee namoota akka Gammachuu Ayyaana Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'i jedhanii warra ijoollee duraan Hacaaluu ajjeefama wajjin walitti qabamee hidhaman sana kan akka Xilaawun Yaamii kan jedhamaa ture sana fa'aa isaantu nu ajaje jedhaa kan jedhu dudduubaanii jara kana kadhachaa jiru wanti jedhu jira. Seerri biyyatti keessa hin jiru. Oromoon ajjeefame Oromoon gumaa Oromoo kan baasu silaatii mootummaa Oromooti kan of hin jedhu ture. Garuu isaan Oromoo yakkanii ittiin Oromoo ammallee dararaa jiru. Oromoo kumaatamaan kan dararamaa jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee gara fuulduraatti murtiin lammiilee Oromoo irra ga'e kuni maalirra akka ga'u jala buunee hordofnaa isin deebisnee isin dubbisna. Egaan waaqni
isaan gargaaru jenna. Tole fayyaa taati wanni guddaan akkuma fakkaatee diinni nama ajjeesee kennuma walitti buusu. Oromoon ofii nyaatu. Oromoon waliin ajjeesu. Keessaa miseensoti adda bilisummaa Oromoo waan kaleessa manaa bahaniif beeku, waan har'a qabsaa'aniif beeku, waan boruuf Oromoon argachuu qabu beeku, waan kaleessa Oromoon dhabe beeku. Namoonni kana beekan hogganoota adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dabalatee, Jaal Abdii Raggaasaa dabalatee, Jaal Amaan Kilee yeroo ammaa magaalaa Shaashamanneetti kan rakkataa jiru. Miseensoti gumii sabaa hedduun, miseensonni shanee gumii hedduun, Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Kennesaa fa'aa dabalatee namoonni hedduun akkasitti rakkachaa kan jiran. Jaalbatteen dhibee garaagaraatiin mana hidhaa keessatti akka bifumaa hamma dhageessanii miidiyaalee garaagaraa irraa dhageessanii aga jaarsoliin hedduun itti deemanii kadhachaa jiranii jira. Haa ta'uuti dhibamu Oromoo miti ajjeefamuun Oromoon garaa isaanii sirnaan kun Oromoo nama hidhee namni hidhamuun silaa garaa nama nyaata ilma namaa yoo ta'e garaa nama gaddisiisuu qaba. Seeraan ala balleessaa tokkoon malee nama hidhuun namatti dhagahamuu qaba. Nama hidhee namni dhibame sunis kan garaa isa nyaan nama dhibame sanis iyyuu baasee ajjeesee nama ajjeesee sirna nama qubutti jirutu jira waan ta'eef Oromoon kana hubatee dhuguma isaa hedduu qaban dhaamsa kiyya fayyaa ulfaataa isiniin jedhu. Galatoome hedduu galatoome. Bilbila isaanii argachuu dandeenya amma kan mana murtii bilbilee hordofuun barbaanna. Manni murtii kan irratti murteesse kuni ragaa maalii argatanii akka isaan murteessan kana ragaan maaltu dhiyaatee lammiilee Oromoo nama 11 ta'anii waggaa 4 amma waggaa 18 jaarsa umurii 76 dabalatee hidhaa waggaa dheeraa irratti murteessaniiru. Kana laalchisee ragaa maalii argataniiti kan isaan yakka waggaa dheeraa kana kan isaan murteessan kan jedhu silaa hin hordofna. Bilbilli isaanii waan argachuu dandeenyu ni jira. Ni barbaachifna mata harkaan qabu ta'a malee barbaannee argachuu ni dandeenya. Warra abbootii murtii guyyaa sana waan yookaan dhimma isaanii sana hordofaa turanii jiranii isin barbaannee teessuudhaan isin galmuu dandeenya. Hayyee galatoomii rabbi isin ijjinaa ta'u hedduu ulfaadhu galatoomu. Egaan hordoftoota keenyaa kan agammaa na waliin dubbachaa ture qabsaa'aa godina kibba lixaa kibba baha Oromiyaa kan lixa Arsiif lixa Baalee irratti itti gaafatamaa damee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Gidduu kana akkuma dhageenyetti hidhamtoonni siyaasaa ajjeefama Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee namni 11 kan ta'an umrii ganna 4 hamma ganna 18 mootummaan dhaddachi mootummaa irratti murteessee ajjeefama Haacaaluu wal qabatee jechuudha. Achi keessaa namoonni jaarsi gadda 76 kan keessatti argamu ijoollee durbeen wiichee 25 kan keessatti akka argamtu kan nu eeranii. Mee gara fuulduraatti gaa oliyyannoon akka irratti qophaa'amaa jirudha kan lammiin Oromoo kun nuuf eere. Gara fuulduraatti hordofnee wanniin kun murtoon kun maal akka inni ga'u hordofnee dhiyeessuu ni yaalla. Akkasumas mana murtii dubbisnee yaada isaaniillee argachuudhaaf yaaliin ni goona. Turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Gara fuulduraatti odeeffannoo kan biraa yoo qabaattan keessaan nuuf ergaa jenna. Egaan waan waliin turtaniif galatooma.